Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa guyyaa har'aatti kan nuyi isiniif qabannee dhufne seenaa Heevan Taarikuu daa'ima waggaa 7 gudeedamtee ajjeefamteeti. Daa'imni waggaa 7 kan taate Heevan Taarikuun haala sukkanneessaa ta'eedhaan gudeedamtee lubbuun ishee darbuun onni namoota baay'ee cabsuun isaas dubbatamee jira. Oduun kunis miidiyaa hawaasummaa irratti dhageettii baay'ee argatee jira. Heevan irratti yakki raawwatame kun waggaa tokko dura magaalaa Baahir Daar keessatti ta'uun haati ishee chaanaalii yuutiyuubii Iyyu'aa jedhamu irratti dhiyaattee dubbattee jirti. Daa'imni kun kan gudeedamtee abbaa manaa mana isaaniif kireessee yeroo ta'u, yeroo Heevan mana fincaalee deemtu eeguudhaan gara manaatti ol galchuudhaan karaa gadameessaatiin akkasumas qaama duuba isheetiin gudeeduun isaa baramee jira. Kana malees yakkamaan daa'ima kanaa yeroo gudeedutti morma ishee hudhuudhaan afaanitti cirracha guutuudhaan gochaa kana raawwatee yeroo ta'u, akka waan kuftee duute fakkeessuudhaan dhiiga ishee dhiquudhaan balbala irratti gatee akka deemee ibsamee jira. Balballi inni irratti gate kun balbala haati Heevan kireeffattee jiraattu akkasumas yeroo haati Heevan mana hin jirre ta'uun isaas baramee jira. Haati Heevan waggaa sanatti yeroo yakki kun raawwatamu mana yaalaa keessatti narsii taatee kan hojjettu sababa ta'eedhaaf achitti argamtee hojii ishee idilee irratti kan argamte ta'uunsaa dubbatamee jira. Haati kun mucaa ishee qofaa hin dhabne yeroo haaqa gaafattus gochaa sukkanneessaa kana dhaga'anii akka waan hin dhageenye kan ta'an ollaa fi maatii warra bu'aadhaan yakkamaa bilisa baasuudhaaf hojjetan ta'uunsaas kan nama gaddisiisu ta'ee argamee jira. Haadhas ta'e haaqas balleessuudhaaf fageenya dheeraa warri imalan warri doorsisanii isaan ga'ee jecha isaanii kennuu irraa kan of qusatan kun hunduu haadhaaf qormaata guddaa ta'ee darbee jira. Haa ta'u malee namni yakkamaan yakka kana raawwate waggaa 25 kan itti murtaa'ee ture yeroo ta'u, yeroo gabaabaa asitti garuu oliyyannoo dhiyeeffachuudhaan gara mana murtiitii ba'uudhaaf mana murtiitti dhiyaatee haa ta'u malee namni yakka kana raawwate waggaa 25 kan itti murtaa'ee ture yeroo ta'u, mana murtiitti oliyyannoo dhiyeeffachuudhaan mana hidhaa keessaatii akka ba'uudhaaf yaaliin godhamaa jirus haadha garaa cabsuun isaa baramee jira. Haati har'as gaddohaa keessa jirti. Hojjettee jiraachuu hin dandeenye. Boru waan hiikamuudhaa fi isheellee ajjeesuu akka barbaadu sababa kaanis maatiin isaa ishee hordofuudhaan bakka hojii ishee dhiiftee akka baqattus taasisanii jiru. Seenaan daa'ima Heevan mudate kun daa'ima biyya keenyaa irratti yeroo hedduu abbaa isaaniitiin dabalatee gudeeddaa qofaa miti. Maanguddoonni daa'ima gudeedamte faallaa goruudhaan jaarsummaa deemu. Yoo hin araaramanii hawaasa irraa ni baafamtu jechuudhaan maatii namoota miidhames garaa jabummaa biroo irratti raawwatu. Ragaan dhokfamee gochi sukkanneessan irratti raawwatamuudhaan jaarsummaan itti ergama. Haaqi isheedhaaf dhaabbatus osoo qabdu haaqa barbaacha baay'ee daraaramtee jirti. Daraaraa kana hunda argitus har'a lubbuu isheetiif wabii hin qabdu. Haati waan jiru hunda gaaffiif deebii miidiyaa irratti ture irratti ibsitee jirtu. Hedduun haaqa barbaadaa jechuudhaanis dubbattee jirti. Namoonni hedduunis yaada ishee hirmaatanii Heevaniidhaa fi haaqa barbaanne jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti dubbataa jiru. Ministeerri dhimma dubartootaatiif hawaasummaa Dr. Ergoogii Tasfaayeen seenaa kana erga dhaga'anii booda gadda isaanitti dhaga'ame fuula feesbuukii isaanii irratti ibsanii jiru. Ministeerri kunis akkas jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Yakka sukkanneessaa namummaa hin qabne daa'ima Heevan irratti dhiyeenya kana haala garaa jabeessa ta'een ajjeefamtee gadda keenya maqaa waajjira ministeera keenyaa fi maqaa ofii kootiin ibseeraa jettee jirti. Dhimmicha irratti murtoon murtaa'uus adeemsi ol iyyannoo gaafachuun sirrii waan hin taanedhaa fi qaamolee haaqa dhimma ilaallatu waliin akka hojjetaniifis akkasumas hordoffaa akka godhanis ibsanii jiru. Daa'imni Heevan waggaa tokko dura kan isheen ajjeefamte magaalaa Baahir Daar keessatti yeroo ta'u, namni Heevanin ajjeese kun mana hidhaa Baahir Daar keessaatii ba'uudhaaf yaalii gochaa jira. Kanaafis abukaatoo dhaabbatee jira. Abukaatoo isaatiinis kan inni falmatu ani yakka tokkodhaan malee yakka lamaan himatamuu hin qabu. Kan inni ittiin himatame yakka gudeeduudhaan malee yakka ajjechaadhaan miti. An kan inni himatamuu qabu yakka ajjechaadhaan malee yakka gudeeduudhaan miti jedheetu dubbatee jira. Haa ta'u iyyuu malee namni yakka ajjecha sukkanneessaa raawwatee
amma umurii guutuutti faradamu yookaan immoo amma lubbuudhaan dabarfamee ajjeefamuutti ga'uu danda'a seerri jedhamus jira. Kanaafis yakka kana namni raawwate ajjeefamuu qaba jechuudhaan namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduun sa'aatii kanaadhaaf isiniif qabanne kana fakkaataa. Wanta kanarratti bal'inaan yoo jiraate isinitti deebina.